jaallanna Elaka jaallanna kun Adamarraa ka'ee tana magaalaa Finfinnee keessatti iddoo bishaan qabbannaa sanan jira. Lalu qarqarri bishaan lagaa qabbannaa kun sirriitti bareedee uummanni laal keessa bashannanee anillee shaa jechuu baane. baay'ee namatti tola leelloo akkam jirtu ijoollee nagaa keessan egaa kun kan isin daawwachaa jirtani qophii leellooti guyyaarraa qophii leellootiin egaa magaalaa Finfinnee misooma qarqara lageenii Inxooxxoo qabbannaatti argamneeti kan jiru amma laga qabbannaa bira jiramni leello. Laga qabbannaa jirra. Nimoonaa afaan eessa bu'an garuu leello. Nimoonaa baay'ee gara deeman hin beeku garuu hin barbaanne walumaan. Walumaan barbaannu ijoollee egaa nimoonaa fa'aa ijoollee wajjin jirra turre isaanis akka isaan urgaa bu'an hin beeknu isaaniin hin barbaanna nutis immoo utuu isaan barbaannu immoo waan arginu hundumaa isinitti himna kanaaf turtiin keessan qophii leelloo wajjin haa ta'u isiniin jenna nu waliin tura. Nu waliin tura jaalladha. Bakki kuni magaalaa Finfinnee keessaa naannoo Qabbanaa jedhamuun beekama. Qabbannaa utuu hin taane Qabbanaa jedhama. Qabbanaa kan jedhameef ammoo naannoo qilleensa bareedaa fi laga Qabbanaa jedhamutu dildila yookaan ammoo nooraa Inxooxxoo jalaatiin ka'ee magaalaa Finfinnee qaxxaamuree faayidaa garaagaraaf kan oolu taasiraayyuu Qabbanaa jedhame. Sababa laga kanaa yookaan bishaan as jiruuf laga Qabbanaa jedhama jechuudha. Tole? Bareedu meela laala meela namoota garaagaraa dhufee bakka kana daawwata argitanii namatti hin tolu garuu jechuudha an kanan jedhu warra manaatti simuu qabna miti akka leelloon nu jalaa badde nagaas gaafachuu qabna kanaafuu ammas dhaabannee waan leelloon nu goote warra manaattis ni himnaa jechuudha. Qaqqaxaleewwan abdii biyyaa, abdii maatii, abdii firaa, ijoollee har'aa hayyoota ogeeyyii fi abbootii qabeenyaa booruu kan addunyaan biyyi maatiin firra harka bal'isee isin eeggatu. Akkam jirti? Nagaa keessanii? Nagaan jettanii warra manaatiin? Nagaa jirtu akkamii jedhaanii mee? Nagaa jirtu akkamii? Yeroo boqonnaa keessan kan ammoo maal hojjechaa jirtu? Nuyi nagaa keenyadha. Har'a magaalaa Adaamaarraa ka'uudhaan kan nuti argamnu giddugala gamtaa Afrikaanotaa. Handhuura Oromiyaa magaalaa gudditti Oromiyaa fi kan biyyaa bakka uummanni Oromoo kaarraawwan gurguddoo shananiin itti tola seenee seenaa duudhaa siyaasaa fi waa'ee adda addaa mari'achaa ture. Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessaayyuu fuula haaraa babbareedaa fi hawwataa yeroo ammaa magaalaa Finfinnee keessatti mul'achaa jiran misooma qarqara lageenii qabbanaa jirra jechuudha. Qabbanaan akkuma maqaasaa durduriirraa uummanni Oromoo moggaafate qilleensa qabbanaa bishaan qulqulluu fi taliila kan uumaan isa badhaasee xuuxxoo yookaan gaara Inxooxxoo jalaa burquudhaan magaalaa Finfinnee keessa kutaalee garaagaraa qaxxaamuree faayidaa garaagaraaf kan kennaa kan ture yeroo ammaa kan ammoo irra deebiidhaan misoomee qulqullaa'ee hawwataa ta'e akkuma namoonni garaagaraa daawwatan kanatti kan misoomee namoonni bakka itti bashannanan bakka haara galfii ta'ee qarqara ijaarsaa qarqara lageenii qabbanaa jirra garuu maatiin OBN gaammee fi ijoollee leelloof gammeen har'a magaalaa Finfinnee deemnaa ijoollees fudhadhuutii deemii naan jedhanii wal beellamne as ga'ee garuu isaanis nagar fuulawwan haaraa magaalaan Finfinnee kan biraa qabdu hedduudha waan ta'eef isa daawwachuu dhaqan ta'ee as jiru ta'ee hin beeku garuu leelloon na beellamtee hin baddu jedhee yaada ijoolleettis garaan jabaattu waan ta'eef deddeemnee ilaallaa ijoolleen kun immoo yeroo boqonnaa isaanii haala kamiin akka dabarsan waan aadaa waan duudhaa waan hedduu isinitti waan ta'eef bakka kana daddaawwachaa bashannana qophii bareedaa akka dammaatti mi'aawu ijoolleen kun isiniif dhiyeessan immoo isiniif dhiyeessaa akkasumas bakka kana bakka hawwataa kana isin daawwachiisaa waliin turra adeemnu miti tole kottaa isinis qophii leelloo wajjin turtii gaarii garuu leelloo naa barbaadaa dhugaa.
Leello. Oko. Hin bareedu riqichi kun. Baay'ee riqichi kuni baay'ee bareeda. Namatti tola. Asirraanis laaluu ni dandeessa. Asirraanis laaluu dandeessa. Akka ajaa'ibaatti namatti tola. Ijoollee gaa argitanii as laga qabbannaa kana irratti riqichi namni irra ce'uu danda'u hojjetamee jira. Kan biraa isinitti agarsiisnaan waliin tura. Nu waliin tura ijoollee. Waqtii gannaa yookaan yeroo boqonnaa keessanii bakka akkasii dhufuun baay'ee isinitti hin tolu? Hin tola miti? Warri manaayyuu otoo bakka kana dhannee bashannanaa jirra ta'e jechuun isaanii ni oolu. Amma garuu jechuudha. Hojii manee tokko isinii kenna yookaan hojii manee ta'uu hin taane hojii daree ta'edhamu beektu miti? Ammuma hojjetanii amma kennu miti hojii daree. Anis ilaa waan akka suphee haa ta'u, cirracha haa ta'u, daakamaa tokko kun argaan jira. Achi maal naa gootu warri manaa qabxii isinii kennu. Sirriitti dhaggeeffattu. Warri manaas biyyeerraa ta'uu danda'a wantoota naannoo keessan jiru taphaaf isin mijatee jiru. Bifa of eeggannoo qabuun sanuu wanti isin waraanu caccabaan meeshaalee adda addaa keessa jiraachuu danda'a waan ta'eef biyyee qulqulluu ta'e yookaan cirracha akkasumas immoo wantoota lallaafoo ta'an irraa waa hojjettanii itti bashannanuu hiriyoota keessan wajjin bohaaruu dandeessu jechuudha. Isin maal naa gootu beektu? Argaa jirtu miti isin? Inni kun qarqara laga qabbanaatti akkasii yeroo maatii keessa wajjin dhuftanii bashannantan bobboca garaa garaa harka keessaniin kaastanii itti bohaartaniif dandeettii waa uumuu keessan akka gabbifattaniif isiniif jedhee hojjetame. Kanaafuu amma hojiin daree ani isinii kennu yookaan amma hojjetanii itti agarsiistan kunoo suphee kanarraa yookaan biyyee kanarraa cirracha kanarraa bobboca bareedaa sanaa hojjettu. Hojjettanii itti agarsiistu garuu wantichi suura ta'uu danda'a, barreeffama ta'uu danda'a, waan hiika qabu warri manaas isinis kan ilaaltanii naa ibsuu dandeessanidha. Kanaafuu kottaan deemna warri manaa fi ani qabxii isiniif kennina isin immoo bobboca kana irratti agarsiistu jechuudha. Ijoollee siin dhufaa jira. Ijoollee argitanii maatii isaaniitii wajjin dhufanii iddoo kanatti bashannanaati kan isaan jiranii. Ijoollee baay'eetu iddoo kana keessa jira. Isinis yeroo boqonnaa keessanii maatii keessanii wajjin kottaa bashannanaa isiniin jenna. Leella ijoollee argattanii? Ijoolleen kana qofa miti. Ilaa kanatti jiranii ijoolleetti nan agarsiisa. Baay'een ijoolleen maatii isaanii wajjin dhufanii kuna bashannanaa jiru. Kunillee laal ijoollee kanaaf gaariidha waan ta'eef. Kunoo dhufaa jiru. Natti kaatti kooti bareeddu ko. Ijoollee ilaa suura kaasu ta'ee barreeffama barreessu ta'ee waan isaan hojjetan hin beeku garuu hojii manee kenneeraa fi anis nan hojjedhe isaan qofa miti. Amma kun jechuudha akkatti namatti tolu cirracha daakamaa wanta tokko yoo of keessaa hin qabneetu ijoollee akka keessaniif yeroo misooma qarqara lageenii kan qabbannaa dhuftanii daawwattan akkasiin itti bohaartan itti bashannantan dandeettii waa uumuu waa kalaquu akkasiin gabbifattaniif isiniif hojjetamedha jechuudha. Kanaafuu ijoolleen hedduun waan garaa garaa hojjechaa jiru. Warra kanaa warra na wajjin jiraniifis hojii manee kenneeraa fi isinis ammoo eenyutu waan bareedaa hojjetaa, eenyutu bobboca gaarii bobbocaa, eenyutu dandeettii fakkii kaasuuf qaba isa jedhu ilaalaa anis nan hojjedha. Kottaa manaa hojjenna. Kun kana eenyutu hojjetee deeme laata? Yaadadha gaafa nani ijoollee yaaddoo biraan qabu kolfata malee ijoollummaan dabartee
wayyootu deebitee ninna deessaaf silaa ninna deessaaf silaa waan har'ina gootee jecha weellisaa Qamar Yuusuf weellisee ani ijoollummaa koo yaadachaa waan jiru fakkaata. Ijoollee uummata Oromoo Karrayyuun hojjedhee booddee muja kaameraatiin ogeettiin kaameraa keenya Burtukaan Balaachoo isinitti agarsiisti. Dhugaa garuu suura kaasu baay'een jaalladha. Uummata Oromoo hundaayyuu nan jaalladha. Aadaa fi seenaa isaanis addatti immoo uummata Oromoo Karrayyuu baay'een jaalladha. Sababiin isaa immoo uffannaan isaanii, dubbannaan isaanii, oolmaan isaanii hunduu sabboonummaadhaan kan dabalame. Tolfannaa rifeensa isaanii shamarran maddoo warri dhiiraa gunfura odaa fakkaatu tolfatanii akkasumas immoo qe'ee lafa gammoojjii keessatti baay'ee babbareechatanii otoo gara biraatti hin godaaniin otoo ho'aa fi gammoojjummaaf akka hin kennatiin uffannaa aadaa isaanii eenyummaa isaanii kunuunsanii warra namnuu ati eenyudha jedhee osoo isaan hin gaafatiin afaan baasee eenyummaa isaanii namatti haasa'u waan ta'eef yookaan namatti dubbatu waan ta'eef baay'een jaalladhaani. Kuni dallaadha. Kun immoo mana uummata Oromoo Karrayyuuti. Isheen xixiqqoon kun jechuu kooti. Argitanii miti? Kana qofaa immoo miti. Ilaa Fantaalleen immoo achi jira. Gaara Fantaalleeti sun immoo. Gaarri Fantaallee akkasumas mooraan loowwaniif gaallitti galanis jira. Mee argadheera moo kaaseera moo hin danda'u moo akkam qabxiinaa kenna ijoollee hojii manee kenne ofii koo sin taa'u jedhee waan yaadeef akkasitti hojjechaa jira jechuudha. Ilaalaatii isin immoo nan danda'amuu hin danda'u yaalteetti moo hin yaalle simboonii isa jedhu qabxiinaa kennitu jechuudha. Maal argite leelloo? Riqicha garaa kun baay'ee namatti tola dhugaa achirra naanna'ee ta'utti hin deemu laata? Hin deemna leelloo agartee riqicha kana immoo? Riqicha namni irra ce'uu si'a meeqa fa'aa ce'aara riqicha? Ammayyuu si'a lama ce'uudhaafi. Lammaffaa ce'uudhaafi? Leelloo kunoo riqicha amma jennee gaa dhufnee baay'ee bare. Ba'uun isaallee namatti tola dhugaa. Leelloo asigaa misooma qarqara dhageenye kan laga qabbannaa kana keessatti riqicha akka kanaa jechuudha kan namni miilaan irra ce'u 21tu jira. Kanaaf 21tu jira. Mee lafti kun bal'ina iskweer kiiloomeetira meeqa irratti yookaan hektaara meeqa irratti hundeeffamee jira? Beektaa? Hektaara 87 tuqaa ja'a. Sirriitti deebiseetti ijoollee. Sirriitti deebiseetta leelloo. Egaa akka kanaan laga kanarratti hektaara 87 tuqaa ja'atu misoomeetti kan inni jiru. Egaa riqicha meeqa jiran siin jedhe? Riqicha 21 nan jette. 21 lammaffaa ce'arramni? Lammaffaadha kuni. Wantoota jijjiiran kan biraa moo ijoolleetti himnaa? Kottu dafi. Nu faana tura ijoollee. Ijoollee nu faana tura. Nu faana. Fantaallee ta'e, mul'adhu, Oromiyaa ta'e, bal'adhu yeroodhaan eebbisan argitan miti. Fantaalleen fageenyarra godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee qiyaasa Oromoo Karrayyuutti mul'atu akka kanaatti kaasuu yaaleera garuu hin dandeessaaf hin dandeessu kee simboo rabbuma beeka. Asirraan bobba'anii gara margi jiru gara bishaan jirutti deemu jechuudha. Kun foonaa gaalaaf loowwan keessa jiraatan yookaan horsiifatee bultoonni uummata Oromoo Karrayyuu bakka isaan qabeenya isaanii gaala re'ee hoolaa horsiifatan keessa bulfatanidha jechuudha. Qabxiin kan keessanidha galatoomaa ani ijoollee mootii ni daawwatu. Tole isin keessaa namni xumureeru jira? Xumurtee? Dhufee si ilaalu? Waan irra jedhu hin jiru miti? Kan koo garuu argiteetta? Ila achi sanatti qiyaasa Oromoo Karrayyuu yaaleen jira garuu qabxii isaa warri manaas naa kennu. Garuu maqaa kee ijoolleen wal baruun barbaada. Eenyudha mucaan bareedduun kuni maqaan ishee naan jechuu isaanii nafu eenyu maqaan kee ijoollee nagaa gaafadhuuti wal bari.
Maqaan koo Urjii Yohaannis jedhama. Urjii Yohaannis. Yohaannis eenyu? Yohaannis Tasammaa. Tasammaa eenyu? Tarreessaa. Tarreessaa baay'ee gaariidha. Tole waan bareedaa tokkoon argaa jira maal inni kun? Inni kun manuma. Manuma? Kanuma kan mana citaa. Akkuma mana citaatti. Akkuma mana citaatti. Eessatti argitee garuu kana boca kana kanatti mana kana akkasitti bareechite? Eessatti argiteetudha? Ani waan kana gaafuma hojjedhu ittuma yaaleeti ammuma argeen hojjedhu. Mana citaarraa hojjetamu yookaan immoo mala aadaatiin mana hojjetamaa ture naa hojjettee jechuudha. Kuni irra keessa isaati. Kun immoo karaa balbalaati. Ani garuu qe'ee uummata Oromoo Karrayyuu nan kaasa jedhee kana yaalaa turerra kan keetu kan uummata Oromoo Karrayyuu fakkaata. Galatoon baay'ee bareeda. Ijoollee ilaaltaniifi ani baay'ee yaalee manni kan koo balbala waan qabu natti fakkaatu asitti yeroo dhufee ilaalu. Akka manatti balbala gochuu qabu ture naa gale. Anaan iyyuu na barsiistee jechuudha. Tole ati barattee gaafa xumurtu maal ta'uu barbaadda? Baradhee gaafa xumuru dooktara. Dooktara ta'uu barbaadda? Narsii ta'uu barbaadda? Maaliif filatte garuu waan hedduu ogummaa hedduu keessaa narsii ta'uu? Namoonni baay'ee dhukkubsatanii na bira dhufanii akka fayyan yookiin immoo qoricha fa'aa akkana jala akka fudhatan. Dooktara walii galaati yookiin immoo dooktaroonni amma qoricha fa'aa ilaalamanii biratti fudhatu. Narsiin garuu ogummaa ishee beektaa addatti yookaan namoonni narsii ta'an ogummaa isaanii addatti maal akka ta'e beektaa? Nama yaaluudha. Kanaafuu ati walumaa galatti nama yaaluu barbaaddaa jechuudha. Tole siifaa milkaa'u suura kaasuu yookaan bobbocuu irratti jabduudha. Tole galatoomii siin jedha. Sagantaa kan biraadhaan immoo maal hojjettee yookaan qophii keenya leelloo kana keessatti kan itti aanuutiin immoo maal hojjettee akkam gootee akkatti dooktara ogeettii fayyaa ta'uu qabdu immoo ijoolleetti naa himtaa jechuudha. Mitiire? Tole galatoomii kana babbareechadha. Ijoollee egaa kunis egaa misooma qarqara lageenii kan Inxooxxoo qabbanaa jiru keessatti argama jechuudha. Egaa akka argitan egaa kan riqicha kan finyooti jechuudha kun jechuudha sibiila garaagaraatiin kan hojjetamedha. Baay'ee bareeda immoo egaa. Baay'ee namatti tola. Namarra deeman lafallee gadi ilaaluu danda'u. Kana nama sochoosa. Inni nama bashannansiisaa jechuudha. Baay'ee nama bashannansiisa agartee kana. Akkaataatti bobboci kun hojjetame achirra fakkii bineensotaa jiran. Waan adda addaa jira baay'ee. Baay'ee namatti tola. Namatti tolu. Suuraa urjii ilaallee deebinee jirra. Suurri afaan baasee dubbatu yookaan barreeffamni immoo ofiidhuma sana nama waamu tokkos asitti xumurameera. Eenyutu xumuree? Ergaan isaa maalii? Suura hedduu yookaan barreeffama hedduu jiran keessa maaf kana filattee kan jedhu immoo nan gaafadha jechuudha. Isin ilaalame. Leellooni magaalaa Finfinneen daawwadha jettee gammee ishee faana baddi. Nuti asii leelloo jennee barreessinaafi dhugaa leelloo garuu ilaa ijoolleen akkatti si jaallatan argite miti. Leelloo jedhanii bobboca iddoo bakka bareedaa kanatti maqaa kan kee barreessaa jiru. Qabadhu yaadatti. Tole maqaan kee eenyudha? Nagaa jirtu ijoollee nagaa keessanii maqaan koo Jiituu Shifarraa jedhama. Jiituu Shifarraa eenyu? Taaddala. Taaddala eenyu? Gulummaa. Gulummaa eenyu? Waaqoo. Waaqoo eenyu? Siqiraa. Baay'ee bareedaadha. Tole silaa har'a leelloon nu gattee dhufte barbaadaa jirra. Yaaddeen immoo maaliif barreeffama kana maalirraa kaatee naa barreessite dhugaa? Qophiin isaas qophii leelloo egaa ta'eef leelloolee egaan jaalladha. Leelloolee baay'ee jaalladha. Qophiin kunis qophii leelloo waan ta'eef leelloo jedheen barreesseera jette. Garuu kan sin ajaa'ibee isin hin dhiisne ijoollee. Qubee guutuu iddoo qubee guddaan barreeffamuu qabutti kunoo laa guddaa een lama lama laan gidduutti immoo jabaatee dhumarratti oon dheeratee qubee guutuudhaan barreeffamee jira. Leelloo jedhugaa. Ijoollee warri mana jiranis barattuu bareeddu jiituudhaan galatoomii si jaallanna akkasiin jechaa jirtan waa'u shakkiin qabdu. Jiituyyee yeroo barattee fixxu maal ta'uu barbaadda amma barreeffamni kee baay'ee bareeda.
Maal fa'aa ta'uu yaaddeettan ma yaada akkamii qabda? Saayintistii. Saayintistii ta'uu barbaadda? Waaw! Saayintistiin immoo gaa hojii hedduu qaba miti isa kamirratti xiyyeeffachuu barbaadda? Waa qorachuudha? Tole. Isa gochuuf immoo yookaan saayintistii ta'uuf immoo barnoota keetti jabaachuu qabda miti? Barattuu cimtuu akkati taates dhaga'een jira. Waan gaariidha yeroo si hammatan maqaa kee yeroo kaasan dhaga'een jira. Garuu barreeffama kee baay'ee jaalladheen jira galatoo. Ijoolleenis galatoome akkasiin jechaa jirta. Waan shakku ammas hojii malee hunda isaaniif hin kenne waan ta'eef warreen kaanuu maal bobbocan maal hojjetan kan jedhu walumaa galatti. Leelloo baay'ee namatti hin tolu. Baay'ee namatti tola. Egaa qarqarri misooma lageenii kun egaa magaalaa Finfinnee keessatti waan gaariidha kan inni hojjetame. Kun immoo nama guddaa ijoollee umuriidhaan illee adda qoodee hojjetamee jira. Eeyyeen kana malee immoo qilleensi naannoo isaallee mijataa. Mijataa biqiloota gosa garaagaraa. Baay'ee namatti tola dhugaan gammadu magalaan dhufayyuu. Baay'ee namatti tola asii biqiloonni garaagaraa jiran magariisummaan isaa. Darbee immoo bakki namni itti boqotu illee haala kanaan mukumarraa waan naannoo kanatti argamurraa asuma keessatti hojjetamuun isaa namoonni garaagaraa illee akka dhufanii bashannananiif yaadamee kan hojjetamedha. Kanaaf egaa baay'ee bareeda jechuudha. Eeyyeen haroowwan qarqara lageenii kun illee babbareedduun kun akkatti nama bashannansiisan sagaleen isaanii sagalee simbirroota garaagaraa illee asitti argamu. Ani waan hundas si daawwachiisa ijoollee. Sinumti laan chaanaalii keessa nuubinni gaamme akkanatti manadhaati qophaa'aa malee sin agarsiisan jira laala. Baay'ee namatti tola. Leelloo ko lagi qabbannaa jedhamu kun maalirraa akka moggee beektaati? Laanni qabbannaa kun sirumayyuu bishaan qabbaneessadhaa mitiire? Eeyyeen ka. Egaa lagi qabbannaa kun waan qabbanaa'uuf cabbahaa waan ta'eef waan namatti toluuf qabbana kan jedhudha jechuudha. Laga qabbanaa jedhama. Namni dhufee asitti qabbaneeffataa dur akkas ture jechuudha. Utuu balfoonni garaagaraatti hin gatamaniin hin faalamini. Dur akkas ture. Amma immoo gaammoo kunoo faaya ganamaa isa bifa eeggateen haala gaariidhaan hojjetamee jira. Akkuma arginu kunoo bokkaan roobaara leelloo namatti hin tolu. Bokkaan roobee galgala atuu biyya kee jirta anis biyya koo yaadee nan gala. Warri biyya alaa jirtan illee koottatu biyya keessan daawwannaa isiniin jala gaammes daawwadhaa tole. Baay'ee namatti tola leelloo gaa namoonni biyyaan ba'aa jiranis yookaan biyya kana keessa jiranis iddoo bashannanaa kana dhufanii daawwachuu danda'u. Egaa baay'ee namatti tola mee waan hafe immoo deemnee ilaallee ijoolleetti himna. Ijoollee ammayyuu turtiin keessan chaanaalii keessan OBN gaamee wajjin ta'u nu faana tura. Nu faana turaati waan jedhu sin daawwachiisa. Harka baasaa turte. Fixeeraa naan jette. Dhagaa gaafadhu maqaan keenya akka ta'es asumarraa wal baruu qabna miti. Dhagaa gaafadhu maqaa kee wal naa barime. Akkam jirti ijoollee? Maqaan kiyyaa Yeroosan Yohaannis jedhama. Yeroosan Yohaannis. Tasammaa. Tarreessaa baay'ee gaariidha. Tole yeroo ko maal naa hojjettee asitti? Keekii. Keekii naa hojjettee? Maal keekii nama naga'u ijoollee? Kottaa keekii nyaadhaa warri mana jirtanis. Keekii guddaa tokko yeroo san hojjetee jira. Kanan jedhu garuu barreeffama baay'een jira. Bobboca hedduu keessa keekii akkamitti filatte? Namatti tola. Sitti tola? Baay'ee nyaattaa? Baay'ee nyaattaa? Dhugaa? Garuu ni jaallatta? Garuu ni jaallatta miti? Mee keekii guddaa kana maal irraa hojjette laata? Yaada kee keessatti. Wanti godhamuu qabu hunda mi'eessituu hundatti gooteetta mitiidha? Baay'ee gaariidha. Ijoolleen guyyaa dhaloota keessanii kabajattan yeroo eebbaa maal maatiidhaan keekii naa bitii jettanii rakkistan jirtu miti. Garuu waan mi'aa sukkaara of keessaa qabu baay'isuun gaarii miti. Sababiin isaa furdina hin barbaachisneef sin saaxilu akkasumas immoo wantoonni mi'aa of keessaa qaban humnaa olii yoo fayyadamtan dhibee garaagaraaf sin saaxiluu danda'u waan ta'eef. Keekiin kee baay'ee mi'aana murii kaakuttu nyaanne.
Muri. Kanuma muri rakkoon qabu muriin nyaanna maal? Keekii ta'u muriin moo? Hoo. Keekii yeroo san muramaa jira. Muriin hakin kaa. Muramaa si hakin. Sirriitti naa muri malee guddisi guddaadha silaa keekiinsa akkana naa murama immoo. Kana fudhadhu dhugaata arjaadha. Kan hunda nyaadhu tole galatoomi. Kunoo injira baay'ee mi'aa. Ijoollee kan biraanis jiru ijoollee waan biraa hunda isaaniif ijoollee na wajjin turan shananiifu hojii manee kenneera waan ta'eef kan eenyu faataa fi isaanuu maal kaasan kan jedhu waliin ilaalla. Kun qophii leellooti. Leelloon eessa jirti maal daawwachaa jirti kan jedhu ammoo dhugaa waan bakka bareedaa sin daawwachiisuu qabdi jedhee yaada na jalaa baddeetti ijoollee warra kana jalaa. Sin jalaa immoo akka isheen hin banne abdiin qaba. Ammas qophii leelloo wajjin turtii gaarii.